Okay, kunis nama baay'ee gaafadhe ammas illee akkasuma zore dhabe dhugaa rabbi. I'm sorry. Ama gochuun danda'e. Ta bilbila barantu irra jirtu. Nagaa keessanii. Ganni ati suura keessira. Yaa. Bontu. Oh. Esa deemte. Shaawri galtee moo ammas shaawri galtee moo ammas. Fakir, beektamti saati kiyya. Saati. Isiniin jedhe. Bontu oro akkam nagaa keedha fayyaa jirta. Guyyaa sadaffaatti dhufe amma yeroo akkas jettu sa'aatii kanatti guyyaa sadaffaatti ta'e. Baga jiraattan hundi keessa. Obboleessa waan dhoksanii barii jooni. Ganni ilaila. Ganni wantu ganniin kun amma geemii qabadhaaf maqaa maaliin kaayiroo qofa qabata. Beeta abbatu. Meewa kanuma kiyyaa kana jala darbina dura. Ganni ko qabadhootti illee sirraa mala dhugaa rabbii siif mala. Ganni ma yaa qabattu. Ayi medisa kan kodisa biar urusan malah isa kanaan dura sanii argee jira. Mee qabat. Maro sabuntu kiyana disa. Ani qabadhu maal warra feemesi kaayiroo qofatti batamoo. Bituu jedhurraa hin caalu beektaa waan amma bituu hin danda'u akkas godhaa akkas fidaa jedhurraa wannoon hin jiru. Dhugaa deemtee yoo taphatte sana olidha. Kanaaf haala saniin itti fufi. Asliin kan jedhe dhageessan hin jirre har'a viidiyoo kan dalagee jira. Namni tokkon taphatu arsii fi harargee yoo ta'e malee jechaa jira beeka. Akkamitti taphata? Dantaa isaatii isin jecha isaan dhaggeeffatee naa caljedhaa taphadhaa. Oromoon isaatiin hoogganama seetan immoo. Maali nuti qalbeessaa namni taphachiise achi keessa namni takkitti taphachiise jira waan ta'eef. Ijoollee biyya arabaa warra kushinaa magaamii keessa dalaguutu tapsiisu beestaa. Maqaa manaan biraa kan bontuu kiyya gaafa deemaan leenci nu harkaa bahuuti damoo nu harkaa leenci nu harkaa bahuuti daa'ii nu harkaa yoo xiqqii horattan atu leenca kennuu ni dandeessaa nu leenca kennuu ni danda'a. Yoo leenca moo barbaadan dhugaa eenyudha wannoon hin gurgura 150 Mubaarak mana aslii deema rakkoon hin jiru 150 gurgurama gabaa gurraachaa jira jedhanii sinirraa fuudha. Siyaasa kana dhiisiitti sagalee ijoolleedhaa ta'a. Haa taphattu ijoolleen dhimma isaaniiti. Abbaan fedhe haa dhufu abbaan fedhe. Gabaa gurraachaa ni machaa jira maal. Bakka jira. Masqaramii keessan taphadhaa. Raachee ni mo'ata yoo rabbe ni mo'ata. Mucaan miskiina isaa maaliif ajandaarratti kaasananni? Ni mo'ata maaf hin mo'atu wayi. Oromoo irraa dhalatee ba'a. Waan barbaade maaf hin taane raachee ni mo'ata. Garuu immoo uummanni sharrirratti uumaa jira. Sharrirratti caxaa jira. Maaloo ijoollee maaliif sharrirratti xaxxu? Adaraara. Xaxanis xaxuu baatanii giftaroota qaba mucaan numa taphatu. Inni sharriin nama sharriin beekne ila. Seexanatti namanne taanaan seexana si bira gahuu dandeessi. Maaline nama namni diina dhabe hin jiru. Namni sharrii hin dandeenye akkamitti sharranyaan si bira gahaa. Eessa jirtu gisee obboleettiin isaa faranjiin fudhattu eessa jirtu jedhee beeka. Argeen jira viidiyoo sana dhahi jala dhiisa jantaa nutti hin godhin dhimma isaati. Argeen jira viidiyicha. Commentis godheera argeeras I don't care. Waan dandeessanii raachee push gochuudha. Warra push godhanitti sheerii gochuudha. Kanaan alatti namaaf ajanda beekamti nama hundaa kennuu hin dandeenyu. Ani garuu Oromoo ani tokkitti kana dubbachuu barbaadu ani tokkitti kana dubbachuu barbaadu maaliif garuu Oromoon tokko Oromoon galaana namni tokko immoo yeroo xiqqoo ishee guddachuudhaaf ga'ee rakkina isaa bahee aduu arguudhaaf jedhe maaf gara dukkanaatti
That's why. So every. Wala ajaa'ibsiifate. Awul keessa. La. So you have to do the jiggy. La John. Jooni ko mo'itii kaawwadhu jooni ko qaale. On Mr. Videbate. Ajaa'ibsiifate isa dhabeeka. Namicha kanatti. Jiggi maal akka ta'e garuu beekaani John. Jigis. Isatu nama aarsa malee. Keessa jirti bixxaashiin as keessaa Joon jettu. Aramo jette na sun dide jakeettan guutu dide. Wayaani jaartii isaa seen barbaadu jira bar. Jaartii Joonii jedhee soonii barbaadan jira baran. Yaa wantoota eenyudha fuula kiyyatti bugurii baanaan jigi deemturee maal teessan jedhe. Anu doktora sanaati nama asirraa advaayis gochaa jira miti fuula ilaalee. Amma viidiyoo bahee taa'ee hangamma namni kiisiin jiru qoraatee hin jiru dhimma maaliin viidiyoo bahee ta'a mana ciistaa? Nanduemo? Aniyyuu sa'aatii tokkoon taa'e qashtiis viidiyoo jechaadha. Ati bardi baa'uun lakkaa jirta. Manni hiyyeessa bichaa ta'ee dhufe. Uummanni hiyyoomii akkaawuntii isheetti namni hidhume giftera tokko sirraa hin godhin agarre. Miskiin. Yaa Oromoo ijoollee keenya tiktook irraa ariitani kaa. Cufammi. Karaa mana kiyyaa immoo hin baane beektaa gawaangeema kiyya raawwaniifi wajjin dhufne nu qabatanii. Akka tasaa yoo nu jaluma dhufaniyyuu ka. Dhimmi har'as kirra ganna nama pushnuu godhuu qaban. Ay mana keessa irra gannu mana keessa kunoo dhufe. Achanaanis nama godhamee tureessi bira ga'e. Ayi. Wayi nama akka kiyyaan na dhungate maal abbaa koon godhe nan bade. Oh makkasi barbaade. Joon jiramti Ankaaraa namatti gurti. Jooniin nama dhungachuu dhiisee jira amma. Qaaraa boontu bareedduu ko buskuttee ko. Kuno mee chaalenjiin banaa firaachuudha boru raachiin banaa fi libbi sadan tokko naa darbadhe chaalenjiin banaa fi. Libbi sadan tokko. Gidduu kana waa takka shakkalannani mana iyyuu hin bananne obbola. Emi. Habaaboo maambarii iyyuu fireejar booksii keessaa baafadheen ittiin fudhe maambarii ittiin ol seene hoo. Uummanni leevelii laa. Mana tireedaanti ila argita. Ayyaantu neessa deemte tunaan jedhe. Cheenjii godhattee ishee magaafa sanaa fixaa jirta barii qalbo. Ayyaantu Ete dhuga. Dhufte bakka. Boontu lagi miidhamta. Illikii koof jettee seenta. In seentu duruu gadi taa'i. Qalbo maaloo gastii cufe. Eegan illikii na qabachuu eegale. Miidhamtaa jechaadha lakki. Dur seenteen beektu adaraa hiikii seeniin. Biliseessi deebisa. Rabbii seenaatti bittin fidiidhan. Wantu seeni bilis. Ani seenennaan immoo waamee kadhaddani. Ati buutee isa galchanii. Afaan kee dubbateera. Kana booda si raawwate. Eegee kottu seeni please. Adaraa seeraa iseenii goofta iseenin. Inni hangafa. Anaaf beeka koodii isaa hin seerri. Inseenu. Amma bar eekin kee ambiraa fi wajjinii miti bar. Amma anjette bar eeken gastii namaa hin seenudha. Ani immoo gastii hedduu keessa nan argaa jira. Bakka inni seenu waan hin beeku. Akkamitti madaalte akka. Inni bakka kamitti seena bakka kam seena beektaa? Bakka nama araarsu
bakka waa'ee qabsoo dubbatan bakka hayyummaa gorsa waan akkasii seenaa fi waan biraa kana yoo soobee kan jalatti barreessu amma gabaabaa dubbii eeganii seenu jedheera hin seenu waan hin jedheef qaba. Waa'ee Oromoo dubbachuudha. Akkamittiin argamu jettee waa'ee tapharaachuu madda hedduutti dubbannaa amma waa'ee tapharaachuu fixanii kan obdanii boontuu leenca baasisanii olii gadi hin mariina waa'ee tapharaachuu odeessitanii fixan. Bakka Oromoota argama jechuun maal jechuudha? Rabbi na baasee hundumaa keessatti ta'a. علي ما كان إن شاء الله ما ولي قريس فيكسا قاسمو إيتي يا دايسين أكا كيساني في نام kanaan booda ragaan sitti barbaada sirrattan barbaada isarrattan barbaada jecha kanaaf makkamitti akka madaalte kanamma asir gize inni yaa safa bunnu ni beeka akkanam barreesse lafarraa qabaa bakka argamutti iccitiin jiru illee hin jiru qaama tuqina aboo kaameraa kana cufadhee sinii deema Dubai moo maaltu agarsiisaa turte dura? Har'a leenci kee akka deebi'u barbaada. Leenca faallaa gara keetitti eegaa jirte natti fakkaata. Ani moo? Wuy. Malee asii harkaan bahu leenci. Leenci isaa diina simoosisuu irratti qofa akka inni bahu nan beekaani. Kana gastirra deemee akka waan goone nan beeka kana. Lakkisaa na dhiisaa joo. Hundumaa bu'aan rabbi na baase. Gastirra hin jiru Oromoo. Maalama naannessu? Qalbeesaan firee boontu natti nammaani maaloo narraan dhorkitu wabooko. Qalbeesaan ofumaa guddifatee kiisinkii walawaluu eegale akkam jette. Abbaa guddisee beekana miti. Sagalee naa ta'imee natti harkaana nuuf nyaadhee fi kooti mucayyoo guddisee kiisinkii nama anaaf illee abbaan biyyaa jalanaa iyyaa jira firee boontuu jechaa jira firii boontuun dhigeessanii gargaara sagalee naa ta'a. Joonii kanarree narraa qaba. Nakki joonsintu. Yoo bakka Amma boontu. Yookiin eekeen olaa bahu yookiin leenca dhugannee adeemu kana bicha adabbii kana lamaan barbaanne. Kanarra dana jalaan baatu. Yookiin ol bahu yookiin leenca kee dhugannee deemu. Maali leencaa kaffalu yoomiin jedheen yoo eekeen gastii kana seenan leenca sinii kennaan jedhe malee. Inni akkam jedhamuun barbaadu. Yoo inni seenuu baate immoo isa kennaa jechuudha adabbiidha. Laa inni mirga qaba. Qalbeessaa kun yeroo tokko carraa naa kenna ani eekii kana ragaxaan qaba beekta. Yeroo tokko mana kiyya dhufee yeroo geemii mubaarak tokko iftaansaa dhufee mana kiyya seeneeti Muhammad kana bukkeerraa kaasnee deemne bakka abaarree deemne. Laguu beekta mana isaa deemu isa arguun laguu goonee deemne mana laguuti mana hirmiti jennee deemne jechuudha. Yaa Rabbi. Kanaafuu ergasii ijoolleen kiyyas anna jala deemanis anis laguu natti ta'ee achiin hin deemu asiin hin deemu innis hin dhufu anis bakka isaan deemu
warran deemu amma waan an argaa jiru kana argeetan jaarsummaas maa hundayyuu argeetanii yoo inni dhabbeensaa jaarsummaa sanas maalis ta'e fudhate taanaan mana kiyya dhufee naafaatuuf natti shiriinaa jedhan kee maqaa kaaste jennaan natti shiriinaa adabbii fudhatan laa jooni kee maqaa kaaste jennaan waanuuf jalaa qabdu sanallee ni dhabda tole naafaatuuf naafaatuuf qaba yookaan immoo haali qimsatu akkasumatti maalin yoom si abaaree jira meeddoo kami si abaaree ragaa qabda mana kiyya jiran hundayyuu akka achiin hin naannofne ija keenya billis akka hin goone kunoo asuma jira fuuldura sattasitti hima kooseenii eeguun kanan godhooga anuma jibbisiisuun jettee yoo shira kana dalagaa jiraatte malee hin godhu ani la ragaan qaba nan baasa guyyaasaa sa'aatiisaa qabadhe jechuudha no hin godhu kana shiruma walitti qabdee fiddeme nama sagaleen isa fakkaatu faa fiduu dandeessa maaltu beeka harkan kenni nu beekte nuyi eekee tokkuma beekna tiiktookii kanarratti no ishirratti qaxxanii waa biraa gochuu dandeessan akkanatti naaftuuf hin barbaaddu moo boontu moo akkasumatti lagadhee haa taa'u yoo nagatamtellee maarakoo qabatee tokko waan wirristu maal qabdan lagadhee haa taa'u akkuma sanitti akka abaarsa sana akka otoo narraan ka'een mana kiyyarraa otoo hin ka'een haafu abaarsi mana keerraa kan jirre dhufee argeen jira garuu omaayyuu sirratti hin naqabne ergasii mana kee cuftee waa takkaalle no ani mana koo yoo miidhufe